gooticha waboo dinagdeen jabeessuuf gurmuun tumsa gargaarsa waboo sagantaa qopheesse irratti sabboontonni Oromoo hirmaachuun waboo waliin jiraachuu isaanii mul'isaniiru. Sagantaa kana irrattis ajajoonni waboo kan dhaamsa dabarfatan yeroo ta'u, ajajaan waboo zoonii Kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee akkas jechuun hirmaattota sagantaa kanaaf dhaamsa dabarsan. Kabajamtoota tumsa gargaarsa wabootiif guyyaa irraa waxabajjii bara 2021 magaalaa Waashingtanitti argamuudhaan tumsa waraana bilisummaa Oromoo godhuudhaaf walitti dhuftan baga jiraattan baga jiraanne. Egaa dursa galata tumsi kun waraana bilisummaa Oromoo godhaa ture maqaa waraana bilisummaa Oromootiin galatoonfachuun barbaada. Egaa galati keessan guddaadha. Yeroo barbaachisaa ta'etti bakka barbaachisaa ta'etti shaffeessan nuun dhaqqabsiisuudhaan gannoota dabran tumsa nu godhaa turtan baay'ee galata guddaa nurraa qabdu galatoomaa hin jedha. Egaa haala guyyaa har'aatis yeroo ammaa kana keessa haalli qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiruu fi akkasumas mootummaan PP maqaa Oromootiin aangootti ba'e qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf duula bal'aa guddaa godhaa jira. Keessattuu yeroo ammaa kanatti eega Tigroota haadhanii lolanii irraa deebi'anii asi waraana bilisummaa Oromoo balleessina kan jedhuun sagantaa bal'aa qopheessanii duula bal'aa nurratti gaggeessaa jiru kallattii cufaan. Egaa kun ammoo egeree Oromooti fi kabajaa fi ulfina Oromummaa Oromiyaa irratti kan aggaammatame ta'e jedhamee hojjetamaa jiru eenyufillee ifaadha. Kanaaf yeroon kun yeroo murteessaadha Oromoodhaaf. Yeroon kun carraa isa dhumaati Oromoodhaaf. Kanaaf Oromoon marxifatee ka'ee wanta ammaan tana mootummaan PP Abiyyiin durfamu opidiyoota jala yaatotaan dalagaa jiru kana irra aanuu qabna. Kanaafis falli furmaati tokkichi afaan qawweetiin gabroomne afaan qawweetiin diina keenya cabsine impaayiratan diigne kabajaa fi ulfina Oromootti deebisuudhaan Oromoon walabummaa isaatiif bilisummaa isaa bilisummaadhaan kan eenyulleen dhiibbaa irratti hin goone waan barbaade waa'ee Oromiyaa irratti murteessuu akka danda'u aangessuun humna qawweetiin irree taanee as baanee kana godhuu qofaadha. Kan ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha wareegama ulfaataa itti kanfalaa jira itti baasaa jira. Isinis cinaa keenya dhaabbattanii asiin geettanii jirtanii kuni gahaaniti. Hanga ammaatti ka godhame kun gahaaniti. Maaliif impaayera afaan qawweetiin arras hidhannoo guutuu hidhachuudhaan nu lolaa jirtu. Kanaaf isa kana dura dhaabbachuudhaaf isa kana ammoo baalaansi godhuudhaaf humna taasisuun wanta kaleessa godhame caalaa darana Oromoon akka baatu godhuudha qabdani. Warreen kaleessa godhaa jirtan Oromoon waliigalaatitti warri agartanii fi godhaa jirtan kun darana bal'isuudhaan Oromoonni martiniyyuu qooda isaanirraa eegamu kan kun dirqama yeroo kan Oromummaa kan Oromummaadhaa gaafattu kan akka ba'u taasisuu qabdu. Kanaafuu haala amma shaffeessan waraanni bilisummaa Oromoo guddachaa jiruu fi duula itti banamaa jiru kana humneessuun dur dhaabbachiisuun diinagdee feesisaa diinagdee kanammoo Oromoon biyya hambaa jiran qooda guddaati isaanirraa eegama. Kanaafiyyuu hangi ammaa ka godhamaa jiru parsantii xiqqaadha hoon jedhu Oromootni hedduun hin hammatamne. Kanaaf warreen kana agartan ammoo Oromoota kan cufaayyuu hawwatuudhaan hammatuudhaan dirqama yeroo kan Oromummaan nurraa eegdu duula amma Oromiyaa fi qabsoo Oromoodhaa cabsuudhaaf godhamaa jiru tattaafatamaa jiru kana dura dhaabbachuu qabdu. Dura dhaabbachuudhaaf ammoo Oromoon hundaayyuu hammatamuu qaba. Waan qabdan cufaayyuu ciniinnatanii invest godhuu qabdu jechuudha. Yeroo murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu har'a bakka kanatti argamtanii tumsanuu godhuudhaaf walitti dhuftan kanas dabalataan isinitti dhaamaa isinis waan qabdan
nami tokko nam dhibiidhaa oggaa waa tochisiisuu barbaadu ofii godheet fakkeenya gaarii ta'eet namoota kaanis hawwateet akka sanatti akka inni ba'u taasisa waan taataniif dura of kennitanii kan godhaa jirtanii ammas darana wanta yeroon kun sinirraa barbaaddu kana darana dachaadhaan baastanii namoota Oromoota dhibiitis akka isaan kanarratti hirmaatanii baasuu danda'an godhuu qabdu. Yeroo xumuraatirra jira. Yeroon kun yeroo hatattamaan Oromoon bakka jiru cufaa waan qabu cufaan waraan bilisummaa Oromoo bira dhaabbatu. Kana malee egaa Tigrooti lola godhamaa jira sun haga Oromooti irratti ta'ame Tigroota irratti hin ta'amne ganni sadi guutuu Oromoo irratti ta'e sun Tigroota irratti hin taane garuu isaan xiqqaan biyya hambaa jiru sun wal qabateet hambatti agarsiiset hambi irra iyyaafi jirti jechuudha. Kanaafuu dinagdeedhaan tumsuu cinaatti ambaasaadara qabsoo Oromoodhaa ta'uu qabdu. Oromoo wanta irratti dalagamaa jiru faranjiitti agarsiisuu qabdu. Kanas tokko lamaan ka'ameet hedduu ta'ama. Kanas jabaattanii marxifattanii irratti hojjechuu qabdu. Oromoo walii galchuu qabdu. Ilaa filaameedhaan waan jiru kan tokkoomsanii akkamitti addunyaa biratti raawwii har'a diinni kun raawwataa jiru kana itti agarsiifna kan jedhus hojii manaa keessanii. Kanaafiyyuu keessattiyyuu yeroo kanatti dhiyoo as torban tokko aga bultii 15 as bal'inaan waraan bilisummaa Oromootitti duulaa jiru kan bir dhaabbachuu qabdu. Sagantaa adda addaa baafatanii akkamitti cabsina kan jedhu Tigroota irraa as deebi'aniin booda lola bal'aan irratti gaggeessu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bir dhaabbachaa jira. Hatattamaan daftanii bir dhaabbachuu qabdu. Waan cufaaniyyuu akkuma dinagdeedhaan gootanis Oromoota hundaayyuu dinagdeen akka inni tumsa godhu goosisuun akkasumas ammoo walii galuudhaan addunyaatti rakkoo har'a Oromoo keessa jiru wanta har'a bakka lolli godhamutti ta'amaa jiru kan cufaayyuu faranjiitti agarsiisuu qabdu siniin jedha. Fayyaanaa ta'a nu jiraadhaa ulfaadhaa tokko jedhanii lama jedhanii hanga walitti dhuftan kun kan har'a bal'istanii nami tokko 5-6 Oromoo ofitti qabuun bakka cufaa tumsa kana fakkaatu akka isaan godhan goosisuu qabdu. Akkasumas akkuma duratti gubbaarratti siniin jedhe ambaasaadara taatanii rakkoo Oromoo keessa jirtu kana faranjiitti agarsiisuu qabdu. Fayyaanaa ta'a siniin jedha. Gammachuu Abbooyyatti milkii gaarii. Ajajaa waboo zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa hirmaattota sagantaa kanaaf dhaamsa qaban dabarsaniiru. Ayyee ani sanyiin jedhama. Egaa waliif haaraa miti yeroo baay'ee deddeebineetidha wal argaatidha turre. Kanaaf egaa tumsa gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo jettanii warreen walitti qabamtanii hunda dura egaa fagoo warraasii walitti dhuftanii kallattiinis alkallattiinis sagantaa kanarratti warreen walitti qabamtanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf fedhii keessaniin dhiibbaa fi yookaanis immoo kaka'umsa nama tokkoo toon ta'in kaka'umsa mataa keessaniin warreen walitti qabamtan warreen kallattiinis alkallattiinis sagantaa kanarratti qooda fudhattanii akkam jirtuun isiniin jedha. Waan hunda silaa sinuunuma beektanii kanaaf egaa hundumti keessanii uummanni Oromoo biyya hambaa jirtanii baay'een keessanii dhiiraa otoo hin ta'in dubartoota xiqqaadhaa haga guddaatti warreen waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf akka kanatti kaka'umsa mataa keessaniin kaatanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan waraanni bilisummaa Oromoo firii keessanii waraanni bilisummaa Oromoo callaa keessanii qotee bulaa gaariin tokko lafa qotee waan silaatii midhaan sanaaf godhu hunda godhee ennaa midhaan dha'ee oogditti callaa gaarii argatu midhaan biraa qotuudhaaf aamlee horataa jechuudha. Callaasa sun barakatee fi callaasa oogdii keessatti akka gaariitti yoo arge ammallee borullee bara dhufullee akka dansaatti midhaan sana qotuu aamlee horataa jechuudha. Qotee bulaa gaarii wayii gaariin tokko jechuudha. Kanaaf egaa kana waanan kaaseef hin qabaa isin qotee bulaa gaarii nummoo callaadha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo firii keessanii waraanni bilisummaa Oromoo dhamaatii keessanii waraanni bilisummaa Oromoo callaa keessanii kanaaf egaa warreen ija qabdan warreen gurra qabdan waraanni bilisummaa Oromoo akka nama midhaan qotee callaa keessatti oogdii keessatti callaasaa laallatu sana waraanni bilisummaa Oromoo goolee Oromiyaa bakkee garaagaraatti argaa jirtanii ilaalaa jirtanii akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo lolee diina kufee kuffisaa akka inni jiru akkamitti akka inni bilisummaa biyyaaf qabsoo uummata Oromoo xumuratti gochuudhaaf akkamitti akka inni lolu guyyaadha gara guyyaatti as achi otoon jedhin goolee Oromiyaa hunda keessa akkamitti akka inni bookkisaa jiru argaa jirtani. Kuni gammachuu guddaadha isiniif jedhee tan amana maaliif jennaan waraana bilisummaa Oromoo ijaaruudhaaf waraana bilisummaa Oromoo itichuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo
hundeedhaan jabeessuudhaaf dhamaatii guddaa dhamaatanii kaleessallee dhamaa turtanii har'allee dhamaa jirtanii borummoo kana caalaa hojjechuu danda'u qabdanii maaliif jennaan firii waraana bilisummaa Oromoo dirree irratti argaa jirtanii jechuudha. Baay'een keessan bakkee garagaraati walitti dhuftanii qaamanillee wal argu baattan karaa kallattis karaa al kallattis wal argitanii waraana bilisummaa Oromoof tumsa ennaa kennitan horiin namarraa afee maallaqni namarraa afeeti miti. Dubartoonni sabbata keessan irraa hiiktanii manguddoonni kiisi keessan dargaggoonni qarreef qeerroon hundumti keessan osoo horiin sin irraa nafiin waraana bilisummaa Oromoo jabeessina waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisoomsaa jettanii warreen ijji keessan lafa argu warreen gurri keessan dhaga'u waraana bilisummaa Oromoo waliin guddoo dhamaatanii dhamaatii keessaniif galanni keessan bilisummaadha warreen ijji lafa argine warreen gurri isaanii hin dhageenye silaafuu walumaa gadi bakkuma arga olii gadi jaanjaanii jooranii dhimma biyyaa miti wanni isaanii dhimma dhuunfaa isaaniiti jechuudha waan guddaan kan garaa isaanii kan uffata isaanii malee kan biyya isaanii kan uummata isaanii waan argan waan dhagaanis hin qaban warreen sun isaan adeemani isaan waliin hin deebina rakkoon hin jiru warreen gurra qabdan warreen ija qabdan warreen waa waraana bilisummaa Oromoo keessa wale keessa bulu argitan ammallee caalmaatti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu danda'uutu dhayi qabdan waraana bilisummaa Oromoo maal keessa akka jiru har'a ilaalaa jirtani mootummaan biyya kanaa lola dhumaa lola dhamaasummaa ishii xumuraatti dhayi ijibbaata falmachaa jira waraana bilisummaa Oromoo kana jalaa osoo gad hin jedhiin dhiyaa aga gaddu galaatti kibbaa aga gaddu galaatti baa aga gaddu galaatti diina fuuldura dhaabbatee diina isaa kufee kuffisaatti dhayi jira aga gaddu kana waan ta'aa jiru argaa jirtanii ilaalaa jirtani addatti ammoo waan inni har'a otoo hin dubbatiin simbira hin darbine mootummaan biyya kanaa waggoota arfan sadan darbanii duula gurguddaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa balleessuu maqaa jedhuun duulota gurguddaa waraana mootummaa biyya ambaatii kadhatee meeshaa biyya ambaatii kadhateeti waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi dhiyaa gubbaarratti duulaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaarratti ennaa duula sana dhoksaa akka waa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa hin jirree wayii fakkeessuudhaan uummata afaan faajessuudhaaf yaalii mootummaa kun godhe baay'ee guddaadha. Har'a garuu sana waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaas isa kibbaas hin dandeenye waan dadhabeef osoo nuti warra sanatti ija babaafne waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa akkaataa kanaatiin jabaatee bobaa keenya jalatti humna godhate gannutti bahe maqaa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo irratti duulli bifa addaatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti qindaa'ee jira. Torbee lama guutuu addatti immoo torbee kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo duula gurguddaa irra jira. Duula gurguddaa kana keessatti injifannoolee silaa namni argachuu hin dandeenye galmeessee jira. Akka fakkeenyaatti sinii kaasa. Ona Gindibaratti ganda Bashee lafa Dargee jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa nyaapasaa waraana Eertiraa humna adda naannoo Amaaraa humna adda mootummaa naannoo Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa waliin qindaa'uudhaan lola irratti geggeessanii waraanni bilisummaa Oromoo gootummaaf jagnummaan dura dhaabbatee lolaa tureen yoo xiqqaate gammoojjii lafa silaa heelikooptara miti namni iyyuu seenuu hin dandeenye heelikooptara reeffa madoosaa har'a guurratee jira kun injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argachaa jiru kun immoo salphina mootummaan Itoophiyaa akka waa waraanni bilisummaa Oromoo giddugala injirreetti uummatas addunyaas dhoksuudhaaf agartee dhamaa ture dhamaatiisa sun kasaaraa keessa seensisee jechuudha. Egaa gidduu kana keessattiyyuu lixa shaggar kanneen akka Hamboo, Ilfata, Cophii, Gindibarat, Abuunaa, achiin Meetta Lamaan, Ada'aa Bargaa, Kuyyuu, Garba Gurraachaa kanneen kana hundatti waraanni bilisummaa Oromoo loloota gurguddaatidha kan geggeeffamaa jiru. Kanaaf ammallee uummanni Oromoo biyya ambaa jirtan dhamaatii guddaa lola xumuraatidha lolamaa jira. Kana keessatti hundumti keessan gabbaatanii loluu danda'u qabdan isiniin jechuun barbaada. Loluu yennaa isiniin jedhu qawwee dhukaasuu callaa miti lolli jechuudha. Kanaaf achi teessanii waraana bilisummaa Oromoo lolchiisuu dandeessanii achi teessanii waraana bilisummaa Oromoo waliin loluu dandeessanii egaa sa'aatiin yeroon ishiin kun yeroo miixuu hama uummanni Oromoo keessa jiru. Dhumaatii uummata Oromoo akka fakkeenyatti kaasuu nan danda'a. Isa dheengaddaa kana lola giddugala kanatti karaa keessatti iyyuu karaa Cophii tatta'eeni sadarkaa itti uummanni Oromoo harkaan qalamee billaadhaan qalamu. Fakkeenyaaf Cophii ganda bakkee oofuu lafa Qaale jedhamutti nama 3 billaadhaan qalamanii jechuudha gara jabummaadhaan saanjaadhaan kaleessa lola siniin jedhu Gindibarat ganda Bashee Dargeetti uummanni nagaa uummata 7 bakkee tokkotti rasaasa rashananii lafarraa xaragaa lafarraa fixaa jiran uummanni Oromoo du'a yoomiyyuu bara kamiyyuu bara miliinikillee akkanatti bara miliinikillee gochuun kana uummata Oromoo irratti godhamaa jiranii yerootti haalli uummanni Oromoo keessa jiru dubbachuun nama qaanfachiisu nama saalfachiisu keessa jirra. Kanaaf sagantaan har'aa kun waan adda isa godhu uummanni Oromoo waan inni har'a keessa jiru waan baay'ee saalfachiisaa qaanfachiisaa
keessa jira. Salphinaaf qaanfii kana keessa bahuu kan dandeenyu Oromoo yoo harka wal qabanne. Kanaaf ol ka'aa dhaabbadhaa hin taa'inaa hin rafiinaa. Kanaaf uummata Oromoo biyya keessaa harka isaa duwwaa dhumaa jiruuf dirmadhaa waan dandeessaniin dirmachaas jirtanii egaa waan har'a godhaa jirtan hundallee quban qaba. Kanaaf ammallee kan dhaabbatu kanaanii miti jajjabaadhaa uummata keessan dhumu uummata keessan akkanatti dubartii gudeedamu ijoollee dubaraa akkattiin gudeedamtu gochoota mootummaan biyya kanaa uummata Oromoo irratti godhu addunyaatti dhageessisaa harka keessaniin immoo hiixadhaa gara waraana bilisummaa Oromootti jabaadhaa waan jiramoo waliin jirraa jajjabaadhaa waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamii caalaa haala akkan jajjabdu keessa jira kana keessa bahuu kan danda'u yoo isin bira dhaabbattan yoo isin waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattan jabaadhaa waraana bilisummaa bira dhaabbadhaa ulfaadhaa sagantaan keessa sagantaa milkii isiniif haa ta'u akkuma nagaan dhuftan nagaan galaa isiniin jedhaa galatooma. Gurmuun tumsa gargaarsa waboo yeroo adda addaatti dirqama kallattiin ajajoonni waboo kennaniif fudhatanii hojiirra oolchu. Dinagdee fi wanneen barbaachisoo hundaan waboo cina dhaabbachuun aantummaa isaanii agarsiisaa jiru. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u bilisummaa argaa jennaan.